hiyyummaa sammuu, hiyyummaa qabeenyaa isarratti dubbachuudhaan du'el gochuudhaan rakkoo hiikuu hin danda'amu. Badhaadhina itti yaadde badhaadhinaaf hojjetteetu hiyyummaa sana balleessita. Barumsaaf hojjetteetu doofummaa balleessita. Fayyaaf hojjetteetu dhukkuba balleessita. Yaada olaanaa ta'e qabaachuun ni barbaachisa. Biyya keenya keessatti kan baramuu qabu abbaa manaaf haati warraa rakkoo hagamii yoo qabaatan halkan galanii mana isaaniitti anaafati yoo liikna inni mari'atanii yaa abbaa manaa koo dhugaatii kana dhiisii yeroodhaan galiyetti gorfatti isheenis innis hin gorfata bakka malli shaanqateetti malee guyyaa guyyaan yoo liikne ichaan mari'atan guyyaa guyyaan akkaataa kamii mana keenya jiruu keenya fooyyeessinaa fayyisnaa inni mari'atu. Uummanni Itoophiyaa akkas ta'uu qaba. Guyyaa guyyaan biyya kana akkamitti ijaarraa, biyya kana akkamitti fayyisnaa, biyya kana akkamitti guddisnee mari'atee jennaan rakkoo isa eega. Guyyaa guyyaan akkamitti walirraa deemna, akkamitti wal jibbina, akkamitti wal rabsina jennaan garuu gaddeemuu waan ta'uuf inni jalqabaa yaadni keenya yaada olaanaa ta'uudha. Inni lammaffaa nageenya. Jaarraa kana keessatti siyaasni yaadaan, dubbiidhaan mariin ta'a. Namoonni yaada guutuu hin qabaanne, namoonni mariidhaan mo'uu hin dandeenye duwwaatu meeshaadhaan yaadu, ajjeesuudhaan yaadu. Nam tokko dhabuun maaliin bakka buusta lubbuu nama tokko? Lubbuu nama tokko dhabuurra ji'a tokko ta'anii mari'achuu wayya. Maaliif namni nama qalbiin isaan jijjiirama. Woo dogongorees fayyuu danda'a, woo dogongorees sirrachuu danda'a. Qalbii jijjiirrachuudha malee furmaata dhugaa ta'uu kan danda'u namicha balleessu miti. Namicha balleessuun yaada isaa balleessuun sodaarra ka'a. Namichi kun oolee buleennaan yaadni isaa kun nu mo'achuu danda'a jettee gaafa yaaddu yaadan qabu ta'an ajjeesutti deemta. Uummanni keenya wal ajjeesuu keessaa ba'uu qaba. Mari'achuu, yaada gabbisuu, akka biyyoota guddatanii ta'anii mari'achuu sana keessatti jijjiirama fiduu akka danda'amu hubachaa deemuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Kana gochuu dandeenye jennaan biyya kana jijjiirra. Itoophiyaan jijjiirama. Carraa guddaatu jira. Jijjiiruu akka dandeenyus argaa